arrabsaan jiru guys. Dubbiin buleera maayif irra deebi'ee beektu namoota hedduu viidiyoo hojjetan argeera isii irratti jechuudha. Namoota illee arrabsan argeera an akka kiyyatti arrabsuuf illee gaafa illee fedhii hin qabu. Warroonni immoo nattaaranii deebisanii arrabsatan jiru. Ijoollee miidiyaa hawaasaarra gaafa dhumne faarfamuu qofaaf hin dhumne. Namoonni arra si faartan borsii arrabsuu danda'u. Hin arrabfamta amanuu qabdaa jechuudha. Namni na warra tokko itti gaafa miidiyaa hawaasaa banatti hin arrabfamu yoo jette ati rakkoodhaa jechuudha. Namni si arrabsa akkuma kana hin dogoggora jechuudha. Tarii guyyaa hin dhiifama si gaafatu immoo dhufuu danda'u mala. Amma dandeesse namatti balleessuu irraa of qusan. An amma fakkeenyaaf miidhamaa ta'e arrabfameera miti. Hin miidhamne an amma fakkeenyaaf. Na arrabsite ani jecha tokko jedhee na arrabsite. An amma hin miidhamne garuu. Sii galee? Isa kanaafi dirqamaa jechuudha. Na arrabsuun gaaruma ta'e garuu jechoota sobaa natu beessisee na jala qaalittiin tokko suudii kana jirti komentii kana jalaan barreessa. Maal jedhamti qaalittii guddaa tokko? Qaalittii guddaa tokko maal maqaan isaa ijoolluma maal maqaan isaa qaalittiin guddaa wayii suudii kana jiru namni guddi wayii diimaan guddaa wayii namni guddi wayii Muniiraa moo maal jettan? Muniiraa situ nan gadde jechuudha. Achi jala taa'e situ fammafsiise jedha jechuudha. Situ feemesii godhe jedha. Nan gadde achitti. Adduma kana wallaaltu adduma kana sobdoo namni sin qabu dhabame qaalittii guddaa sana jechuudha. Achi jala taa'e qaalittiin guddaan suni achi jala taa'e qaalittiin guddaan sun situ feemesii godhe jedha. Anuu maakkii dabaleen feemesii godhe yaa biyyaa wanni isin hubachuu qabdan. Maakkii jalatti nan barre dandeettii kiyyaa na bare malee uummanni. Maakkii jalatti namni na bare hin jiru. Amma akka eegan uummataan wal bareen fooloo godhe wanni isin na hubachuu qabdan. Eegan uummataan wal bareen fooloo godhe malee maakkiin feemesii nan goone ammallee irra deebi'anii si itti himan. Eegan uummataan wal bareen maakkiyyuu fooloo godhe fooloo naa deebifte. Malee eenyumti qaalittiin guddaan sun situ feemesii godhe nan saalfadhe qaalittii sana guddaa sana biratti jechuudha. Qaalittii guddaa sana nama guddaa afaan boolaarra taa'ee sobulleen jaalladhu. Wallahi billahi. Amma siidhaa ilmoon ta'an. Hennaa ilmoo irratti akkana sobdu sirrii miti. Qaalittiin guddaan suni ilmoo irratti sobuun isaa sirrii miti. Wallahi billahi ilmoo qaalittii sanaan ta'an. Akka onaa taatiyyuu akka beektu miti. Haadha kiyya haati kiyya baay'ee ijoolleedha sirrii jechuudha. Sirrii miti wanta akkanaa namni guddii sobuun hin ta'u. Namni guddii afaan boolaarra taa'ee sobuun hin ta'u. Wallahi billahi. Situ feemesii godhe itti na ajaa'ibde qaalittiin guddaan sun jechuudha. Sinii galee namni guddaa afaan boolaarra teessanii sobuun sirrii miti. Sirrii miti. Guyyaa du'aa lakkoowwataa sobuun sirrii miti. Guyyaa du'aa lakkoowwataa sobuun sirrii miti. Warroonni immoo aartanii na arrabsitanii anumaa fi galatooma rakkoon qabu. Anumaaf aartan wanti isin aartanii na arrabsitanii fi in sodaattee dubbachuu dhiifte waan argee jetta. Viidiyoon hojjedhe keenarra viidiyoon hojjedhe keeni dhiise. Namoota wanna na ajaa'ibe keessaa callisuu koo komentii namaan ilaale komentii tokko dhimma kiyya irratti mucaa dubbate komentii 2,000 jalaan ilaale jechuudha hojii koo jedhe. Uummanni komentii suni nama lamatu komentii biraa barreesse. Komentii wal fakkaatu qofa barreesse jechuudha. Sinii galee akka inni dogoggoree nuuf arge jechuudha. Utuun arrabse garuu uummanni sun irratti duula. Kanaaf dhimma maakii irratti namoonni viidiyoo waraabaa turte illee namoonni eedallee nama irratti waraabaa jiruun argee dubbadhe an dhiisee bira darbeera. Viidiyoon hojjedhe isin hojjedhe kan dhiise nama na arrabse rabbirraan argadhaa dhiisa. Wallahi billahi ani immoo arrabsee nama deebiin deebisu gandan arrabsu isillee nan gaafadha yeroo bakka itti argadhetti afaan nagaatiin jechuudha. Gaafachuuf qophiidha. Garsiisisee eenyutti ergee gaafachuuf qophiidha lafanitti argetti. Garuu hin arrabsu. Arrabsuun immoo tarii akka sodaatti. Jala fiiddaa warri naan jettan fan deebisa. Uummata kiyya maal taatan isinii? Jala fiidda ka jettanu namoota miidiyaa hawaasaa irratti ittiin wal barte gastii isaanuma seenta bara. Laayibiirra jire taanaan gastii isaa seenuun waan hafuun qabu bara. Akkasitti hubadhu. Waan jechuun sammuu jibbiinsaa qofa baadhannee hin deemnu waan ta'eef sammuu waa jaalalaati. Sinii galee? Namni kun immoo guyyaa tokko ta'us afaan nagaa dubbachuu danda'a waan ta'eef. Arrabsuun gaarii miti. Wanni yuuna arsee na tufee mesii godhettee qaalittiin guddaan sun si biratti fammase si tufee mesii godhe qaalittii guddaa jette sana ajaa'ibe. Sinii galee? Teesila maani beektaa namoota hedduu viidiyoo hojjetaa turanii dhiiseera. Guyyaa 3 illee ga'eera. Namoota hedduus immoo
viidiyoo hojjetan iyyuu malee immoo arrabsoonis gaarii miti waan jedhamuu fi qaalitti guddaa sana naaseen irra jaala. Qaalitti guddaa sana situ feemesii godhee jedhe. Ambara Oromoo walloon arrabseen fammas ne bara. Anarsi arrabsee feemesii hin taane bara. Sini gale arsi arrabsee miti kanan feemesii ta'e yookaan walloo arrabsee miti kanan feemesii ta'e yookaan wallaggaan yookaan jimmaan yookaan harargee arrabsee miti bara. Sini gale iluun dhiiga koo seedhe nan feemesii ta'e wallaggis akkas seedhe. Iluu karrayyuu gujiin harargeen baaleen shawaan jedheen feemesii ta'e malee ganda namaa wayii arrabsee yookaan nameenyi godhee miti. Dhimma kanarraa maayii dubbatti kan jettanii fi waraanota siitiifan. Ilaa warroota dhimma isaa irratti badiinatti muru wallaahi numa isin taasisafi. Ani narrabsine kana sanan jenne nagaataa isinuma isa nagaataa illee badiina manatti muruun arge. Maa arrabsuu diddeedhamoo warri hin balleessiteef haa jettan maa arraba diddeedhamoo maal yaaddan? Maal yaaddaniiti gaayis? Maa arrabsuu diddeedha? Warri badiinatti murtan moo maalan balleesseemi? Nagaan jiraadhe arrafameen dhiisa ishi miidhamaa ta'e. Ishi namni na arrabsee miidiyaa hawaasaarran hojjetaa jira. Namni na arrabsee ishi deebisuu dhiisee miidhamaa ta'e. Ishiin dubartiidha. Dubartootaaf kabajatu mala. Obboloota keenya waan ta'aniif dubartoota mallee kabajuun itti fufaa. Dubartoonni obboleettii keenya haadha keenya isin hin kabajan mallee. Isinii galee kabajni ammallee na biraa qabdan. Na arrabsitan jedhee eenyu keessan hin cabsu aamilee keessan hin cabu. Isinii galee anarsiis taatu wallaggas taatu jimmaas taatu arrabsutti naman. Arrabsuun immoo injifatamuu abbaa sanaa milkaneessaa jechuudha namni nama arrabsu. Kanaaf akkanatti naa hubadhaa kanaafan callisee sababootan kaase kanaafan waa ishee callisee warri akka na tuffattanis galatoomaa callisuu kootti callisuu tuffatamus bor akkan eddee callise isaatti fayyadamaa ta'uu waan an beekuufani isin tarii akka sodaattuu ittiin alaaluu dandeessu waan beektan ittiin alaaluu dandeessu kan nu jaallattanis kan nu jibbitanis garuu callisuun koo akka inni furmaata waa hundaa ta'e waan an beekuufani dhiise jechuudha. Utuu dandasaa suuraa si gad deebisee arrabsee waa biraa faxxaleera balaa biraa uumuu danda'eera jechuudha. Isinii galee utuu dandasaa sana deebisee arrabsee balaa biraa faxxalee rakkoo biraa dabaleera jechuudha. Isii irratti illee rakkoo biraa dabalee ofirratti illee rakkoo biraa dabaleera jechuudha. Isinii galee kun immoo hin ta'u. Kun immoo gaarii mitan immoo rakkoo uumuu maqaa kiyyaan gandi tokko arrafamuun hin barbaadu. Maqaa kiyyaan eenyu ta'uun hin barbaadu waan ta'eef maaliif toopikii kanatti deebitee ajendaa kanatti deebitee isa jettan isa idaa namni viidiyoo hojjetaa wallaahi ijoollee baay'ee ijoolluma ankutaa keessatti dhadhee osoo hin taane ijoolluma harargee hedduu viidiyoo hojjetamu argee ijoollee walloo argee ijoollee dannuun argee jechuudha. Ani immoo beekaan callisee jechuudha. Arrafama natu si wajjin naa wajjin taphachuuf alhamdulillah jedhisa siin jetteef anatu beeka akka itti si ilaalu akkasitti ilaaltu sana miti akkasitti of ilaaltu sana miti siin nama tokko. Alhamdulillah si waan jettu natti ergattee jennaan irraa qabe waan ta'eef isiin waan alhamdulillah jettu turte. Isii turatti erga amma utuu naqeetti ergee duraan si wajjin taphadhaa naamineeshin jedhe sirrii. Isiitu achi natti erge geemii yoo natti ergite waan ta'eef yaa wajjin taphadhu alhamdulillah jedhisa jette sana maaliin natti ergite reesh oo nama cimaa taate nama guddaa wayii taate nama naa olii wayii taate maaliin natti ergite ree geemii natti ergatte. Innaa uummata keenya kabajamoo an harargeedha akkuma kana wallaggaa arsiidha iluudhaani. Shawaadha baaleeni harargeedha walloodha ammallee oromoon itti fufaa kanaaf namoota nu arrabsaniif deebisuu hin dandeenyu arrabaan deebisuun mallattoo injifatamuu waan ta'eef nama arrabsuurraa uqqusadhee arrafamees miidhamaan taa'u na miidhate arrabni isinii galee ani arsiis arrabseen fammasu yookaan goota Angota yookaan goota arsii arrabsee yookaan goota wallaggaa arrabsee yookaan goota harargee arrabsee yookaan goota walloof goota iluu arrabsee miti. An dandeetti kiyyaan fammaseesii kana qofa naa hubadhaa. Namoonni kamuu natu si fammasiise yoo naan jette natti lolte dogoggorseettaa jechuun dhugaa inaalina dhugaa naalina isinii galee. Isinii galee. Namni kamiyyuu tokkummaa natu fammasiise yoo jedhe lakki mucucaatteettaa jedhaanii dhugaa dubbadhaa iddee dhugaatti. Dogoggortaniitu mucaan dandeetti isaatiin fammasee jedhaanii isinii galee malee dhugaa ittiin eddee dhugaatti guutaa jechuudha isinii galee eddee dhugaatti dhugaa dubbadhaa lakkiin dogoggorte ati feemesiin godhee mucaan ofii feemesii ta'e dandeetti qabuun oromootti gadi ba'ee oromoon feemesii godhee nutu
namni isaan follow dira sammara ajaja isaaniitiin namni nama godha namni hojii ta'e jaalatee follow si godha si jammari. Sana bar. Kanan beekane anamma abbaan tokko namni tokko nan famasiisne uummanni akkamatti maraatumaa fi waan an godhu waan nagarii kiyya kana jaalatee follow na godha malee waan famasiitiin miti si galee abbaan fedhe nama famasiisuu hin danda'u fideetu osoo carraa argatee nama duratti qabee follow godhaa jeen yoo haalli keessun uummataan ta'e namni follow sin godhu. Yaa. Famasiin fedhansi. Kanaan maaf jenke taati garuu waan kana dhibee famasi bilooksi goota sanis adda baasi himi malee famasiin bilooksi. No, waa'ee bilookii sana maayifan kaase beektaa ibsa. Bilookii isa amma na goonaan dubbataa hin jiru. Kana eegam feemesii ta'e irraa na yaabte hin jedhe eegan uummata biratti beekame irraa na yaabte dura na biloottee turte feemesii na gochuu miti hin jedhe malee inni guddaan asii na biraa baatee rattee natu feemesii godhee jette fakkeenyaaf maakkii fakkeenyuma fudhan nagaa asii baatee rattee na arrabsaa turte natu feemesii godhee amma akki gastii doktora silii keessatti amma fooloo godhe waan si ajaa'ibu eegan uummataa wal bare. Si galee? Itti dabaluudhis immoo gastii si tollaa harkisaa turte malee yoo raqee amman erga guyyaa lama sadii hin caalu. Maakii tana amma gartan malee maakiin hedduu nama tuffatti ilaalcha nama tuffatti akka feemasummaa tana waan birkatti ilaalte wallaahi watarraa anjara keenyaan feemasummaa tana akka horii takkatti ilaala waan horii takka waan easy yoo naan amma gabbee bar hoottaa Oromooti jeen ooshinti beetan dhaquu deema jeen Oromoon guutuun mee dhaquuf deemaattee foloo si gooti bar feemasummaa jechuun uuma gara dhufu bar hagan takkan beeytani maa akkatti waan feemasummaa tana waan guddoo takka gootan. Isa bar kan. Xiqqashoo maakiin keessaa utaalte si qofaa miti wanni naan argarra si galee an siin jahu xiqqashoo viidiyoo tanas biraan gaa wallaa maakiin amma tiktok Ameerikaa hoo cufame sadaqallee isin hanqatte please akkatti samitti ifin saqqalee naan ajjee wallaahi waan takka feemasummaan jawaar miliyeena takkaa fi miliyeena sadii qabaasi feesbuuk irraa sanuu walitti qabdee hiite uumaa takkan gooneef. John Daniel miliyan lamaa fi tuqaa wayi qabu an famous jeetiin mana hidhaa jira wallahi watarra humaa takka bas khalaas dili namni dilli nu hordoof kana namni kun dhibbi shaneen kuni shufeera ta'e itti deemu jiraami yoo waan gaarii waan isaan barsiisu yoo waan faayidaa isaanii hin qabne asirra poosti godhee waan borutti nagaafachu ta'e hundi isaanii guyyaa qaamaa nama jala hiriiraniiti isa kana akka nu godhee jaallata yoo amantitti illee. Feemasummaa jechuun alaafinnata ittiin namatti boonanii miti. Silaa osoo beektanii wayi ittiin nama barsiiftan. By the way, ayinaa jechuunis nan beeka. Haa ta'u garuu akkaataa itti namatti dubbatan adda baafadhaa. Na fakkaachuu keetitti waa hedduun argamiyyoo san irratti wallaahi na fakkaachuu keetittis maarree numeetti wal qeequun barbaachisu garuu please yoo dandeessan atillee ifama godhii fi ibsa waaldira kolfiti te beekta raarsa saarette anam durillaa iyyadha hojii taphachuuf jette ofii natti ergite bara ofii natti ergite irraa absekti godhee hin qabi. No ati akkasitti irra laalin miyyoon ijoollummaatti gad deebitan fakkaate fiqirii kana akka nama godhaa malee irra laalini yoo dandeesse nama ishitti walitti dhiyaatuun akka walitti araaramtan sii galee fadhaa pirooxiyya maaliif yennaanii akka dogoggorte namuutu ni beeka an dogoggortee jirti dhibbatti an nama achi qabee irraa himuu miti dogoggora kana immoo aardhaati waan feemasii taateef dubbatte malee nama heddurratti dogoggorte ishiin ijoollee qashoo sana ol yaafattee waa heddurra dogoggorte sii galee kanaaf akkamitti namni itti ati asli walitti ni dhoottaa miti ittimi akkanaa miti jeen ishii. Ani beektaa ani seeraayyuu barre ijoollee viidiyoo irratti waraabanii inni kaan naarabsa sodaachuuf zimmi jechuun arrabni faayidaa hin qabu beektaa arrabni mallattoo injifatamuuti isiin amma sana guutuu suuraa koo akkana gootee dhattee waan meeqa jettee naarabsaa oolte ittuma yeellaati boodatti saalfatte ani immoo nin jalaa callisee isa siin naarabsise sana kana sana sin jenne dhiise boodatti boonuun koo noodhu sii galee utuu kaanii wali machuun dhufe natarrabse ansee rabsee Salam alaikum sabu. Tokkumma. Ati kan mana banattee fi miidiyaa miti sagalee uummataanuu godhuudhaaf asitti baatame. Natti faqnan dogoggoree laata? Akkasuma. Okay. Hojii daa jechuudha kan kee amma kun. Hojiin kan kee gaheen hojii keetti akkas miti? Akkas. Gaheen hojii maakii mu maali? Siimuu? Irratti malee yoo narrabsiin yoo soo giddan dibin hin shakkalattu waan jiru jireenya. Wama taanaa sayin dhiisi. Amma hojii kan kee akkuma dura waan ta'e.
ijoollee hedduu namni viidiyoo waraabanii baay'ee feesbuukaan taagin irra godhe kan arabsu waa hunda ni beekna Nasiif gisa kan dubbata tokkuma dubbadhe sirraa bu'aa waa hunda ni dubbadha please kara jirutti ibidda jiru osoo qabbaneessuu yaallee waa'ee maakii isa qofaa miti tokkummaa qofaa miti dubbiin maakiidha nama itti dhiyaatu nama gorsuu barbaaddii jechuu fadha siigalee tanaafuu yoo dandeenye walitti araarsina ibidda bobeessuu kana dhiifnee yoo dandeenye miyyos gorsuu qabna isa qofarratti miti garuu adda agartan malee isin adda agartan malee huumaa inasuu gaafa ibsaan kun kamettee dubbata sammaan dubbatina kamii ibsaan kun hin beeku kam isa kam sirrii bar jechi kan keessa naa gala garuu ibidda dhiisiyyuu jedhan immoo man dubbati yaa wallahi irrumaa naa ta'e dhiisi hojii teettu bilisa yaa gana kararraa sibeesi amma kutaa kun sidaa akka nama niqee qaadamni sinjaa kala dhiisi wallahi wayii fiitiin jedhan Ayya gabaata akkam naguma fayyaalaa jirtu. irraayuu naa ta'e Ilaa nama 600 jala jira. Nama 600 kanatti waan saba kana fayyadu waan bu'aa buusu waan itti jirtu sana ituu dhageessifte irra natti tola akka nama tokko takka obboleessi tokkotti waan gaarii hojjechaa jirta. Garuu yeroo namni akkas walitti qabamu waan namni yeroo ammaa kana uummata keessa jiru rakkoo uummataa kana yeroo kanatti osoo dubbatte isa kanatti irra bu'aa qabadee yaada sii galee maaliif waan kana irratti deddeebinee dubbannee wal arrabsinee yookiin wal lollee namni biraa dhufee ajandaan kun babal'atee jechuun yeroo kana waan bu'aa buusu hin qabu waan keessaa argamu tokko hin jiru wanni namni irraa baratus wanni namni irraa fayyadamus tokko jira jedhee yaaduun siin galee kanaaf akkuma hojjetaa jirtutti waan gaarii itti fufi waan sabaa yeroo kana haala hamaa keessa jira uummanni keenya argaa jirtani bakkaa bakkatti jechuudha. Garaagaranitti waan uummata fayyadu. Ati yoom dhaqqabdee waa uuma kanaatu haasofte immaan tana faayinu qawween nama dhootti kaan akkas ta'a Ameerikaa tiktook akkas ta'e yoom dhaqqabdee wanni adda ajandaa kan irratti deebi'e bilisa hin namni kanarraa simmeessini. Maaliif akkana kaase beektu? Dhaabin hojii kee hojjedhu ati dhiisi. Itti bufi. Maaliif akkana kaase beektu? Amma fakkeenyaaf gaafa diinaa arsitu argeen dhiise viidiyoo sana iyyuu mureen gallakkisaa ture jechuudha. Muree feesbuukii irra gallakkise jechuudha. Irraa muree waan isiin sababa siinaa arsiteef itti dheen walirratti dheen gallakkise. Wanna gara kaaseefi namoota fakkeenyaaf anayyuu na beeku.